Gaachanni sabaa WBO Arsii Bahaa fi Lixaa Wallaggaa dabalatee zoonii Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuusaa beeksise. Harargee Lixaa aanaa Xuulloo keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP hidhatti wal guuraa jiraachuu himan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yoo amala badaa dhiisuu baatte Ameerikaan deebiftee haleellaa jalqabuu dandeessi jechuun akeekkachiisaniiru. Caamsaa 3,2026 shamaa harka fuune hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutii bangaduma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa kooti. Harargee Lixaa aanaa Xuulloo keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP hidhatti wal guuraa jiraachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Harargee Lixaa aanaa Xuulloo ganda haqaan jiraataa keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP bulchaa gandaa tokko mana hidhaatti darbachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Bulchaan gandaa hidhame kun nama maqaan isaa Asaffaa Biraatu jedhamu yoo ta'u, Eebila 28 bara 2026 maqaa kafaltii inshuraansii fayyaa hawaasa irraa guuruu didde jedhuun akka hidhame jiraattonni foomsaniiru. Kaabinoonni murna mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP wal mar'achuun maallaqa guuruu didde kana guutuu qarshii 400 fi 50 yoo kafalte malee mana hidhaatti gadi sin lakkisnu jechuun doorsisaa fi reebaa akka jiranis itti dabaluun eeraniiru. Akka jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaa dubbisan jedhanitti namni kun badii balleesse qabaatee osoo hin taane sababa hawaasa gandichaa irraa maallaqa jedhame guuruu dideef kan hidhame tahuu himu. Yeroo garaagaraatti kutaalee Oromiyaa hunda keessatti qaamolee murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP keessaa quuqama sabaa qaban lukkeeleen mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP hidhaatti guuraa jiraachuu miidiyaa walabummaa Oromiyaaf himaniiru. Yeroo ammaa kanatti kutaalee Oromiyaa cufa keessatti lukkeeleen mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP ajaja abbaa irree Abiy Ahmad irraa fudhatan galmaan ga'uuf malaa fi tooftaa ittiin hawaasa Oromoo miidhan tolfachuun isaan keessaa ammoo nama waan ajajame kana mormee fi hojiirra oolchuu dide sababoota sobaa garaagaraa itti maxxansuun guyyaarraa gara guyyaatti mana hidhaatti wal guuraa jiraachuun ifoomeera. Gaachanni sabaa WBO Arsii Bahaa fi Lixaa Wallaggaa dabalatee zoonii Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii ilaalcha waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo argachuusaa beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaa waan qindeeffatte qabdi. Gooftaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP kan ta'e WBO'n abdii sabaa kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraatti haleellaa cimaa loltoota maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti geggeesseen loltoota sirnichaa hedduu du'aa fi madoon adabee injifannoo boonsaa argachuu beeksiseera. Gaachanni sabaa WBO'n zoonii kibba bahaa Oromiyaa Birgeediin Magarsaa Barii godina Arsii Bahaa aanaa Heetosaa keessatti kaleessa gaafa Caamsaa 2026 tarkaanfii cimaa humnoota mootummaa PP irratti fudhachuun 10 battalatti ajjeesuun 17 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabuu ibse. Gama meeshaatiin qawwee keemii 2 hidhannoo 6 gumbii 6 uffata waraanaa fi kan kana fakkaatan irraa hiikkachuunis barameera. Oduudhuma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa godina Wallagga Lixaa aanaa Lataasibuu ganda Bukee Goorii keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhachuu ibseera. WBO'n tarkaanfii Caamsaa 2026 fudhate kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP 5 battalatti ajjeesuun 2 ammoo madoo dandammii hin qabneen adabee jiraachuu ajajaa WBO zoonichaa beeksiseera. Gama meeshaatiin qawwee keemii fi rasaasa hedduu dugda diinaarraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasiseera. Bifuma wal fakkaatu WBO'n zoonii Lixaa godina Lixaa Wallaggaa aanaa Haaruu ganda Keekii keessatti Caamsaa 2026 tarkaanfii cimaa loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhatee waraana sirnichaa hedduu ajjeesuun kaan madeesse 4 ammoo meeshaa waliin harkaan qabee jiraachuus beeksiseera. Tarkaanfii fudhatu itti fufuun Caamsaa 2026 WBO'n zoonii Lixaa Birgeediin Urjii Lixaa aanaa Jaarsoo ganda gabaa Jimaatatti tarkaanfii fudhateen humna diinaa haleelee injifannoo argachuu beeksise. Akkasumas Caamsaa 2026 WBO'n zoonii Lixaa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horoor Bulluq keessatti tarkaanfii waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabee mooraa ishee keessaa guutumaan guututti buqqisuun injifannoo boonsaa argateera. Injifannoon uummata Oromootiif qabsoon itti fufaa Oromiyaan biyya. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yoo amala badaa dhiisuu baatte Ameerikaan deebiftee haleellaa jalqabuu dandeessi jechuun akeekkachiisaniiru.
Bal'ina oduutiif jaalmagarsaa waan qindeeffate qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan yoo amala badaa agarsiisuu hin dhiiftu ta'e Ameerikaan deebistee haleellaa jalqabuu dandeessi jechuun akeekkachiisan. Tiraamp waa'ee yaada haaraa waliigalteef ta'uu Iraan dhiheessite dhaga'uu isaanii ibsanii murtee kennuun dura yaadicha bal'inaan ilaaluuf eegaa jirra jedhan. Haa ta'u malee yaadni dhihaate fudhatama waan qabu natti hin fakkaatu jedhan. Tiraamp kaleessa Filooridaatti ibsa kennaniin yoo Teheraan amala badaa agarsiisuu malee didde ammallee biyyattii irratti haleellaa deebi'anii jalqabuun akka danda'amu himan. Iraan gocha ishee kanaaf gatii guddaa akka hin kaffalle of eeggachuu akka qabdullee akeekkachiisan. Qondaalli olaanaa Iraan tokko sanbata darbe akka jedhanitti yaadni Iraan hanga ammaatti Tiraampiin fudhatama hin arganne jedhan. Akka qondaalichi jedhanitti yaadni haaraan Iraan waliigaltee salphisuuf kan yaadame yoo ta'u isaanis Iraan hulaa Hormuuz cuftee akka bantu Ameerikaan ammoo dooniiwwan Iraan hugguruu akka dhaabdu kan ibsudha. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduun ammaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.